لما فاراتي دنيا خنرت نما غودي نؤمو إسات لما فاراتي نما كوري دانغانا تدبري أكمل دانغانا تدبري ججرا براتين أوف ميسات الربين دبتيتي ربين حمتك جبري تساهم ميروجا أفان إساتين شوف كيف حمتك ربين جبري تساهم ميروجا آتي أسيني مو فتنا في واحد دوران نميره دانغانا تدبراجر صدفة جبروتا مخلوق أو في أومن نرتب باس مال جدا حديث القدسي خيستي حديث القدسي يروجن وما أنا نساء ربي براد دبتمي لفظي النبي محمد براد دبتمي مي إيه بركاسي لال أنا لال مال جي إني حرمت الظلم جل ربي ظلمي أو فمسرته حرام قديتي إيجانا إسن رت اللي حرام قديتن جرا ولهم ميدنا ولن ظلمنا راجع أجيسه دانغا ولتي هندبرنا ربين جرا حديث سانكس أو في قتش خنا دبته قتش خنا راوتي حق أنا ظلم أنا ميدو أكمين سينج أشرت والله تيرا ما شرسارا جرا رامر حمزة كون خنا سرانكت جما براتين ريبورتي دامتي والله وان فيتو تنس ولي وني غنا ولا سوشيال ميديا دا بكت والجيني سينكم نباخ يقالي بكت والجيني سينكم والله أرر خاسي أنا مي سوشيال ميديا خنا رتيون أجر تنتاتن أشيء وخدتنا منتا سنأشيء كبده ديمي تاي جرادن أباخ يقالي في تنينت أنقاطن إسلام ما يسنيديس أن يسني وجين جر يسني وجين أكن جر أرن لقيفت أرن إلى أن لقي سنيني أرن أمانتا مسلمة قد جلك سي جرى خنا وجي مرات أنا من تمان إسلامات نشك سيبت والله من تاني سلامتنا كوان إرؤوتها تتكن أجاب سيبتين أما نخيسة قد قسينا ديمو التربيان ديرو تامي تنمني تأمنو تامي تنمني الرأي جو إلا أني ربي خيساني سني ديسة تنجرة أمانتا تيساني سني ديسة تنجرة ربي واقعيون خاتماتي إسا أما خانرت ربنا هجيس ناكي كافي بورتي ناكي ميتا هنگا وركان سرا بوتيكا يا مربى يا ربي ويسمبوچي سيروبا كراتنا ما بتين كم دغا ولا بقى دي سبب جاجا مو يا جامتي وانا جاجا مالنگ سي وشتا أبوجا شافتي منو جاجا سربيغون صوتي ما صوتي بتسربيغون صوتي وأنا هابط هافين جامنتي Gaddi sonne namni mama bayan jaalatu gaddi sonne فيدي مالله أنا الرغاي gaddi sonne namni mama bayan jaalatu gaddi sonne gaddi sonne bro sana gaddi ta gaddi
Jara keenya galatoomaadha. Namni wal qabaachuun kan maaf gaariidha. Akkuma beekamu amalli isaa kan inni zamuun asirratti godhaa ture akka nama tokkotti parsanaalii anaan nan gammachiifne isinis isin gammachiifne yeetuma yaada. Amma waa'ee fayyaa isaa irratti hin dubbadha. Dur waggaa 3 dura waggaa 4 dura wadaa wajji jiraachaa turre eegas waggaa sanitti aanee immoo waggaa 3 dura Harar wajji turre mana keenya ture yeroodhaaf jechuudha. Social media kanatti gaafa duras dhufullee yeroodhaaf nu bira ture ergasii bihee eegasii nu bira deebi'ee waliin turre. Ani amala isaa irraa waan hin beeku isinitti himuudhaaf yooma buna keessatti xalataan akka tasaa jiruuf kaadhage mana sana hin taa'u kaayee fiiga. Waan akkasiitiin hanjamaatti godhaa turre boodarra yaa jara keenyaan dur takka dhukkubsadheetiin eegasii fayyee ilmee keessaa galee eegasii deebi'ee fayyee waan kana yoonni akka tasaa jiruuf kaasaa dhagee hin taa'u waan kana narraa dhiisaadhaa jee rabbiin nu adare. Seeda dhukkubsatee fayyite yeroo inni ni hubanne jechuudha. Galgala yeroo rafe booda ni iyya. Qe'ellee mana keessa deema. If gallakkiseellee yeroo itti mataallee gidaaraan if dhihee lafallee if dhihee gaafa harka kanaan dhukkubaa jee lafaa bareeda akkana lafa if dhoyte lafaan if dhoyte jennaan. Meeshaalee kompiitaraa meeshaalee elektirooniksii kan biraa qabnu kan afaarra jiga osoo if hin beeknetti sadarkaa eegas booda hubannee fi meeshaa jalaachi keenye haginni rafu takka goonu jechuudha. Amala akkasii ni qaba. Yeroo aare immoo if hin beeku. If hin beeku nyaatallee nyaatu yeroo aare. Caljeetuma jimaa isaa qabamuudha. Qarshii aga fadhee qabaate nyaata nyaachuudha jimaa irratti usee investi godha. Yeroo aare if hin beeku maaltu naa gaarii miti. Wanni inni kan jibbu yooti maraataa ittiin waan sanarra jibbuun qabu. Jecha maraataa jiruun kana yooti akkuma tasaatu bakka jecha namni haa dubbii keessatti akkuma tasaa ni fayyadamaa miti. Yooti jecha kana itti fayyadamte waan jecha kanarra jibbuu hin qabu. Dur amma kun waan inni naan amala isaarraa barsanaallee akka surreechuu bareedu maamuu bayaanii yeroo aaree miira keessa galee akkas ta'uun isaanii jirti. Ammoo gaasan gubbaadhaanis amalli namaa walirra ulfaataa taha. Keessa dareellee yeroo garii baalagummaa jansanillee qabaachuu danda'a. Garuu dhukkubsatuun isaa ni jirti. Durallee dhukkubsataadhaan nuti warri isa dhiyaannu ni beekna. Maali wallaaname gaafa sana Abdul Waaqiyya mucaa kana eenyuroo akkamii wallaaname gaafa sana mi'a furmaata? Ganda deemeeti achitti haati isaa wallaantee eegasii ilmii keessatti deebi akka nutti himetti yeroo sanii jechuudha. Kasanirraa immoo yeroo hojii jirru wanni akkasii yeroo itti ka'e maali ispeeshaalii yeroo rafe ni iyyaa ol ka'ee lafatti if gallakkisaa gidaaraan if dhaha waan akkana kanaarra ture. Karraa beeknu kana wanna sana immoo yeroo ka'ee dammaqee booda irraa gala yeroo aaree aararraa bayyanatees irraa gala kan nuti beeknu. Nu dura immoo waan dur ture nutti hime. Gaafa duraan kanaan ture jee. Okay. Akkasii hundaafuu gaanu hunda rabbii karaa gaariirra nu haa kaa'u du'aamu godha. Saadam taa'e amma waan jaamu dhageessee mire. Mee fi dhaan yala deebisu saadam taa'ee fi hin jiru. Dhagee wallaahi. Mucaan kun as gubbarratti waan dogongorallee hojjetee jiraami. Kanaa wayii dhugaa kun wayii dhufanti. Shakkii malee. Waan silaa gartee itti bu'amuu hin qabnetti bu'ee jira. Mootii mootowwanitti. Hatta waa hedduutti gartee bu'ee jira. Waan silaa nama diinirraa hin eeggamnerra illee godhee jira. Nuti badii inni balleessee fi dogongora inni dogongore kana sirriidha jechaa hin jirru gaafa dubbannu. Ammoo namni kun aqliin isaa sirriin jirtu wanni nuti jechaa jirru. Hubadhaa fi namni kun aqliin sirriin jirtu namni dhukkubsate wallaansa barbaadaa mire. Namni beeke ani nama gaafa inni gartee geema taphatu eegalu gaafa inni gartee bakka silaa gartee namni diinii dhaabbachuun qaban dhaabbatu namni dura waan san irraa jibboo jiraate ana mataa kiyya akka kiyyatti. Garuu ammoo namni tokko oo sirrii jiraate silaa haleessa nama gartee si wajjiinillee gartee naqshaa godhuu ture. Diinillee akkuma beektan markazallee barsiisuu ture. Dhalootallee oomishuu ture. Maaltu oofee xurree kanatti isa naqee ji'eetillee wajjin haasawe sanillee hanga akka beekutti natti himee jira. Namni kun fayyaan qabuutu naa gale jechuudha. Dogongora isaa qofa laalee yoon dogongora isaa sanii wajjin isa dhiise sirriin ta'u. Kanaafuu namni kun wallaansatti haajama. Nama
nama wallaansa taajamu kana duudumatti badii inni balleessan qofa laallee wajjin abaarree dhiisuu manna inni gortee wallaaramuu turre caala yoo kijiba silaa nuti warri fagoo irraa jiru kunilleen takkaa warri as gubbaa jiru kunilleen hayyee wanni kun sirrii miti kajuu taate warri amma dirmatee bira jiruutu jira. Ijatee isanis harkaa jirtan jalqabarraayis wanni kun ni jira jechuu dhageenyaa jira. Furmaanni maalii jettan abbaa amma? Wallahi furmaanni tokko maafi tokko maaliif jennaan? Hamza takawajoo. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Namni kun gariin isaan maraasa fakkaatti Jamal. Abu Sabraddiinis anuma directiin dubbatani malee moggaan nama kaleessa wajjoonni ijaan hoggaa jiru anumatu jira. As biratti waan takkaanii jaa laale ani akka dhuunfaatti mamma bayanirraa umaan qabu inni sumaan irraan qabu namu jireenya mataa isaa adda addaa jiraata. Anammas hoggaan ibsaddu yaada kiyyaan ibsadda yaadaan ibsaddu dirqama akkana keessa jirutti maa dubbachuu oolte jechuun kun mirga wal dhorkunatti fakkaata. Akkanatti akkanaa gale akkaan hubaddetti qofan dubbaddaan akka isinii galetti miti akkan irraa hubaddutti an ammuma ammaan tanaahu yoo wanni irra jiru kun dhugatti harakkoo yookaan dhukkuba ta'u taate rabbi haa fayyisuun jaa. An ammoo akkanatti mul'atutti wanni haga qadrii kanaan isa gahe dhukkuba osoo hin ta'in baalagummaadhaan jee. Wanni qadrii kanaan isa gahe hanga amma irra jiru kanatti namni yoo dhukkubsate akkana ta'a shee Hamzaa maal taate? Namni dhukkubsatuun ni jira. Rakkinni nama dhufuun ni jira. Dile rakkinni namatti dhufu yee namni zaadi demi afuru kitaaba dile san achi garsiisee kitaaba kana keessaan dhugaa dhabe. Kitaaba kana keessaan rabbimmaan jiraachuu sanuu dhabe jee kitaabatti ichi qabee namni dhukkubsate akkana obboleessoo jechuun anamma nama hedduu biratti sababa itti kanaatiif akkan jibbamuun hin beeku Hamzaa. Namni hedduun koomentiin akka naa mee waa si gaafadhu Jamal keenya. Na gaafattaa qaba badoo yaada kiyyaan fitadha dhiifama. Yaada kiyyaan fitadha. Laal wanni qadrii kanaan isa ga'e abaarsa ulamaayiitii fi baalagummaa isaatiin je yoo ka danda'amu taate mucaa bilbila kana irraa fuudhanii bakka wallaansaa akka barbaachisutti bakka wallaansaa geessanii wallaalanii miidiyaa kanas irraa dhabamsiisanii gara tokko gara namummaatti deebisu. Asuma agartee as gubbaadhaa mucaan rakkate maali? Kanaa miti jarana. Kaleessa zakkii daallasun. Ati masilaa. Mee koo ganin Iddoo dhugaatiisan agartee dhaabumee baddoo agartee. Argeetiin jira Hamzaa. Dubamma namichi kanatti hidhaanidhanii ta'an ka seenaa isaa sii himu jiran kan nuti jarraan wallaansa namaa wallaanuu turree ni beeyne siin jennu kun sii galu maraataan cidhaan baasee deemu baalagummaaf baasee deema Jamal. Mee Hamzaa itti oofaadha. Waan anjee kana ifumaafuu boru gabbeetuma ajandaa isinii baasee miijaa arguuf teessan si Hamzaa maal taate mamma baanni beekta Hamzaa keenya wayi. Ajandaa isinii baasee isaa borumoo hin dhageenye. mee wayin si Jamal wayin si gaafadha. Koi wayin si gaafadha. Ati sammaan tanaga kitaaba inni qareessan mana keessaanuma qabda. Kitaaba san garagalchiiftee viidiyoo itti qabdee ilaaltee gartee ani uuma kanaa irraan beekuu ni kijibanii hin barbaadu amantuma tanaa ni jettaati. Tana qofa na gaafa naa deebisa. Akka Jamaal immoo. Ni jettaati. Lakkiin jiru. Wanni hin jenneef waan fayyaa qabduufi mire. Ani jaahilli kuni ka quraana qofa garee hadiisa irraan beekne kuni baxraanummaa hagam fadhe yoon baxraane. Innaahi ilmii rabbii san jechaan galliqimsee qoma gubbaa na jirtuu miti. Ka humaan beekneewu hawaasa soosaayitii keessa dhalate san jecha qaanfidhaa jecha safuudhaa jechaawu gocha ati jette kana garagalee hin jiru. Maaliif baxraanummaan dangaa san nama geessitu hin jirtu waan ta'eef. Inni garuu dhukkubbii isaa tana ragaa osoo arkan osoo warra wajjin ture durirraa kaasee viidiyoodhaan osoo garsiisanii mee hagam takka yoo obbolummaa dhugaan laa ilaaha illaa wal jidduu qabaatan sun yoo nama jidduu jiraatte akkamitti namni guyyaa tokko gattaa'ee harfii daliilaa wal karakaruu miidiyaa kana gubbatti ture akkami walii qooduu dadhabee aboo rabbi haa fayyisu hayyee jettee xinquma qaanfii silaa jaahilli ganda keessaa sunuu hawaasa irraa qaanfatee baxraanummaa san faagaatti hin baane san gartee san akkamitti hawaasa kanarraa atuu dhabdee baxraanummaa akkana isa godhaa dhuguma osoo yaadne keetuu san ta'e aboo rabbi haa fayyisu hayyee ta'isaa tana rabbumaa beeka jettee keessaa harka fudhachuun maa sitti ulfaate mucaa kana dhugaan baxraanummaa jettee qubatti laattame. Waan bareeddu na gaafatte badoo hedduu galatoon. Mee waan kana hin jeeneef sitti himu yaa badoo.
والله وبالله جتي يكون أكنا ما هدو جبسي سوكمان سنجة سنين بيخ يا بدو محمد بيان وان نموتا قباس وخانا اتيادي تكتنا تنانما وچيسي سجي اتيادي قباسان جبو ولين ناسا من سيبو أمال تاتوي وصو جي اللي فيالي سكسين جاو سنجة جرابرا مينا وابسطكا اتيادي قبهان جي أما جتانا نما جوخانا هندي خيسانو بربرو أغرتني boruma gartanii bar nama wali qabateetuma gabbaa'ee ajandaa isinii baasee mi ammas xiqqoo booda kabiraatan isinii baasaa jaamsaan fan sirruma beeka gaa akkuma kanatti akkatti wanni jaam beeku malee ajandaa isinii baasee mi waan isinii yisiisaa isinii fidee mi osoo jeellee namni fayyaalessa kana ni jaa'idha bara amma kanis gaafatu jiru laal amma gara dubbii amma gara boo'isu boomsaa isin warrumu koofiyyaa kaata kana wal jallisu jira walla keessa jira no miti bado Ay, barazo. nifa mana godha musu wallahi Jamal Ali ni dubbata dikay kutak ni dubbata qal Jamal waan ati jechaa jirtus waan ummanni jechaa jirus waan ummanni is achi godhaa jirus wanni sadeenu wal dhabde okay nuti khaysa sambein khaysa nama khabeeku rabbi qofa akka waan nama khaysa saa baasanii si garsiisaniitti waan boruu hunda haasa'u jirta Jamal kee rabbuma sodaadhu waan biraatii miti xiqqishollee daangaa namummaa sirra haa jiraatu asbiratti waasinaa jiru waan hin beeytu obboleessa kee mucaan kun yoo ijoollee amsa takka deebii tanaan godhaafi qoon niin fitadha gaaffii sin gaafadha Jamal waan boruuta jette tanarrattin waan kalee turerraan fudhachuu barbaade Jamal kiyya niin fitadha amma kirikiri amantiittiin jiru niin fitadha wanni niin siin jechaa jiru waan boruu anaa fi ati sin beeynu taakka jiru okay wanni nuti ammarra dhaabbannee qiyaasaa jirru gurbaa ani wanni niin beeka siin jechu jiru amata shaniin bakka ittiin nama wallaanan ture obboleessa kee maraataan maal akka ta'es ija keessa laalee beekuu hin danda'a. Gurbaan kun ganamarraa hoggaan laayivii seenu mazmuuratti shidateetta. Hoggaanni mazmuuratti shidate naqeetiin dubbise. Hoggaan dubbisu haasawun isaa haasawa nama mataan fayyaa qabuutiin. Haa galatoomanii jarri obboleessi keenya Abu Ustaad Abu Sabraddiinii fi Mubaarak bira dhaqanii dubbisanii gurbaan ammoo ol seenee viidiyoo nu gorsiise kunillee obboleessi mucaan sheekha keenya Sheekh Jamal hamma asitti dhufee dubbatu kunis waan amma dura ta'e siigale san nu himaa jira kanarra dhaabbannee yoo dandeenye du'aa godhuudhaaf. Eega wal jaalanne Allah yeroo wal dhabuu erga noolanne wal baruu baanne eega wal jaalanne say ilaatan kay tufi sitaara kan deebisi ifaa kan ibsa dhaqay itti bulan hagan yaa duraanu wal baruuba bukan sabitanat
Yoo feetan geemuma kana ifadhaa on. Wallah. Akkanumatti numa jiraatan. Erga gartee warri kun hin